Hayyee ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya. Egaa har'aan tana barnoota tokkoon qabadhee isinii dhufe. Egaa innis akkuma beekamu bilbila keenya irratti akkuma mata duree irraa agartan bilbila keenya irratti akkamitti seetingii dabalata takka giree godhannaa qajuudha. Egaa kana gochuudhaaf jalqaba gara moobaayil seetingii keenya ni seenna. Moobaayil seetingii keenya erga seennee booda gaddeemnee gama jalaa gadheeneeti about phone hajuu barbaannaa jechuudha. About phone hajuu barbaanna. About phone kun akkuma asirratti iyyaan isin agarsiisaa jiru kana about phone hajuu kana ni seennaa jechuudha. Erga about phone seennee booda software information hajuu kana ni seennaa jechuudha. Software information kana ni seenna. Erga software information kana seenneen booda building number hajuu kana asii harkannaa isa maxxiyyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kana jechuudha. Building number kana karaa torba harka keenyaan gattuunaa jechuudha. Karaa torba kan gattuqaatiin jira. Gattuun saraa takkaan naaf jechuudha. Karaa torba gattuun. Amma erga karaa torba gattuun bilbilli keessan paatarnii isin gaafachuu danda'a. Paatarnii isin gaafachuu dhiisuu danda'a. Qiyyaama waan na gaafateef akkana gurraachomse paatarnii itti gootanii jechuudha. Haalata kanaan moobaayila keenya irra seetingii dabalataa yookaan developer option qajaamu haalata kanaan giree goonaa jechuudha. Haalata kanaan giree goone erga kana giree goone booda gara seetingiitti deemna. Gara seetingiilee keessa jira jechuudha. Gara seetingiitti if duuba gad deemina jechuudha. Gara seetingii keessaa harkunuuf gad deebina. Kun erga gara seetingii argina reefu as bakka maxxiyyaana gara harkin developer option qajuu kun hin jiru ture. Amma developer option nu jira jechuudha. Developer option kana keessa seetingoota hedduu takkaa jira. Seetingii isin fayyadu jechuudha. Daawwattoota kiyya seetingiilee isin fayyadan kana itti fayyadamuu dandeessanii egaa barnootiin har'a qabadhee isin dhufe akkasumas tola argin qaba. Please viidiyoo kana like godhaa, share godhaa. Galatoomaa isinin jaa subscribe gochuus hin dagatinaa.